Ciao. Booda waan inni na godhuun beeku. Kaameeraa keessaa baheen ilaala waan inni jedhu hundumaa. Jira maal ta'a? Jira. Hordoftootatti dubbadhu. Nagaan qabu. Deemsii deeme. Ciao. Maka mama. Babishoon aare. Baba ya ada belangge odena nana ada magon. Agam dia lalti naga. Ndil. Kakune yu lalti abdi. Magon. Ndil. Jiran isma duguma aare bakka har'a. Ani beeku garuu piraangicha akkamitti akka araaramnu garuu si yaade keessan na barreessa. Kun filsifinnaa koo ture anatutti yaade waan akkasii. Yee hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti. Har'a jechuudha jira wajjin gabaa deemnee ani immoo gabaa keessatti jechuudha harkaa badee piraankiisa hojjechuuf dhugaas jira. Piraankiisa hojjechuuf durumayyuu kaayyuu ani safaana manaa bahee yeroo kan gabaan nagadee galuu hin danda'a. Gabaa nagadee gala waan hundumaa biteen gal angaru kakuu baadhee sobee gabaa ayyaanaati jedheen kakuu baadhee faana deemee gabaa keessatti harkaa miliqeenii yeroonni waan tokko bitu harkaa fagaadhee dhaabadheen achumarra silkii koo cufeera. Akkan hin dawwale flight mode godheen jira. Banaadha garuu niitoorkiirraan kaasee jechuudha. Niitoorkiirraa kaasee yoo dawwale nan argatu eessa kan dhaqe eessaan akkan bahe hin argu. Na gabaa keessa harkaa badee siniin jedha. Badee amma taaksiidhaan qobaa koon dhufe inni immoo silkii koo dawwalu silkiin koo cufaadha. Gabaa keessan badee ta'ee eessa kan liixee mucaa baadhee silkiin harkaa fudhatame ta'ee silkiin koo cufaa ta'e boorsaallee qabadheen jira. Boorsaan harkaa fudhatame ta'ee hin beeku. Gabaallee argitanitti kun baay'ee akka inni wal xaxaa ta'e gabaani. Gabaa ayyaanaa akka inni baay'ee wal xaxaa ta'e isinillee argitaniittu. Na haala kanaan jira piraankiin godha jedheen waan inni jedhuun ilaala yeroo dhufee mana keessatti na argu akkam ta'ee dhufaa moo achumaa dheessa na barbaadamoo poolis dhaabaa amalakkatamoo silaa ana faana bahee akkana nan qaqqabne dhufee yoo dhufeera ta'e biju ana faana dhufee ta'ee hin beeku ani garuu taaksii qabadhee gabaa keessa bahee dhufeera yeroonni waan tokko bitu yeroonni shunkurtii faa bitu achi beensi eega jedheen achuma xarrigi jalaa jedheen jira amma manatti hangalaa silaayyuu dhufee mana na laala isa boodadha barbaachi wayi yoo silkiin hattuun harkaa fudhatteesi mana ga'uu hin dadhabu taaksiidhaan garuu uma isaa laaltume waan ni jedhu jechuudha maal akka ta'u waan hunda isaa jechuudha mana ga'een amma nan eega nan baaskiya manatti galeera. Kakunillee narratti rafteetti amma gudii amma jiranii dhumarratti fakkaata ta'e eessa akka inni deemullee ani hin beeku. Angaruu jala garagalee mana gaheeraa piraankiisa hojjechuu fi gabaa keessatti sagateen taaksiidhaan dhufee bachee silkii ishii harkaa fudhatan jedha malee hamminatti yaadu. Silkii harkaa fudhataniitu wal harkaa banne jedha. Manatti galti jedha gabaa keetti waan baay'ee boorsaan harkaa fudhatu birrii fudhatu silkiin fudhatu kan keessa tokko harkaa fudhatanii waan akka harkaa fudhatanii nan tilmaama sabooda yaa'u maalis ta'u maaliga taaksiidhaan na dhufu karadheellee birrii kudhan bichaadha iddoo gabaatiin as ga'uu fi beeku garuu isti maal maahu viidiyoo kana keessaa bahee nan eegaa yeroo na dhufu nan bana wajjiniin hordofna. Piraankiin har'a garuu piraankiin ajaa'iba ta'uu qaba. Jira qawwatti jechuu qaba. Na dhaatee hin aratee of dhaatee hin jiru gaafa darbe danna seeramni har'a garuu nan boossisa. Ta'ee na bu'atee garuu adoonnoo.
Inde? Maal godhu mana? Silkii boqqoon harkaa fudhate. Silkii kottaa ani gabaa keessatti naannoo maraatti ta'e silaa ati nagaan qabdu nagaa si'a dhawwatu malee. Maal jechuudha kun? Inde? Sinni kubaay guyyaa guutuu ani olii gadi mucaa baatee naguma wajjin asitti eegatti maa sinni kubaa sila. Maraatu dha. Silkii koo fudhatanii achuma iddootti si arguu nabe. Maal achi gabaa sana keessa nan barbaaddu? Silkii koo fudhatanii. Sidnabe. Maal gochuun qabareen? Silkii fudhatanii amma? Beekaatti kennite kaa'utu narraan deemina achi fakkaatti nuti hin jedhu. Beekaatti kennite. Nyaari isheen kun. Akkamitti beekaatti kenna? Yoo silkii kennite nan eegu karaa irratti. Maal taate? Sinni kubaa ani koo waan hin godhanii hamma dafqi narra yaa'utti olii gad deeme olii gad boomanii maalti naaf? Mucaa baatte? Maal jedhu maaf deemte sila dura? Amma kuna galle barnagaa Durumaan isin deeman sin jedhan ture duraanu. Gabaa ayyaanaa hin deeman. Gabaa ayyaanaa hidheen kan si faana deemen. Haadhaatti si dhukkoo abbaatti dhukkoo guddaa qabdati. Karaa Kun ayyaana maal? Ayyaana isaa hin ayyaana sana toobaatti itti teekoo jiru achirraa si eegee dadhabna taaksii qabadhe. Karaa biraa deemte karaa biraa na barbaacha deemte. Karaa biraa na barbaacha deemte gabaa keessa ni jaalladhu. Gabaan baay'ee walitti warafaa taanatti cina baheen si eegan si jaachi bee. Kanaafuu silkii koommoo bor harkatti qabadheen jira ture boorsaa keessa kaa'echi silkii. Beekaatti kennite kaa hin deemin na biraa hin deemin biiziidha gabaan kun kan jedhu qalbii dhabde dhaabachuu dadhabe. Naashi maal gochuun qaba ture. Gaafannaa maal jenna naabattu adda tokko. Eessa naawwadha karaanoo baay'eedha karaa baay'ee jira karaa itti gabaa seenamu karaa baay'eedha. To karaa tokko ta'e nan dhaabadha. Karaa afurmoo karaa sadii jira makan gabaatti seenamu. Karaa tokkorra garuu si eegee dadhabna taaksii qabadha. Aduu sana. Maalee deeqaa furtama miti na olii gad deemsi farda. Isumayyuu amma kana dhaabachuun gabaaree malmatti galee bakka si eeguun qaba malee maal gochuun qaba. Namarraa fuute naan bilbiltu bilbil. Nama. Bilbilaan maal jennaan? Namni namatti silkii kennu jira. Akka ijoolletti yaadda. Isheen namatti yeroo kana mawwaayine. Duruma narraa maaliif fagaatta? Gabaan baay'ettee shunkurteeroo ati bittu nadheen nagaffaate ni kan ba'aa baate ni kan maal baata achi beensi eegaa jedhe. Kana gidduutti akkamitti akka ta'e. Namni nagaan garuu akka kennu. Hin beekan akkamitti akka ta'e. Namni yaadu akka kennu. Akka? Yaadu sirra jira akka. Mucaa baatte aduu keessa borsaa baatte maa jechuudha? Duruma sitti mee ani naqii gabaa kan otoo haftee wayyaa kanan dura bitaan ture hin ani fi konan bitaa sin jedhe si kadhadhu. Shamaa bitamaan duruu bitaa oolta garuu gabaa ayyaana waan ta'eef deemuun barbaada. Maal oduu baraasa gabaa ayyaana ta'e? Oduu fi moo gabaa fe'ata? Shaamati kan eenyu horii aarta. Sitti kaa? Samaaltu maal ta'e isa silkii. Maa kan gabaatti na dhiifte kaa silkiin maa xirqiin hin jenne maana dhibeen silkii. Silkiin koomoo? Taada. Nama badaare? Atoo baddeedhaan san canna kama wal silkii maxxanqaa maan jenne. Ani maa maaliif hin badamal nama hamma kana si aqaaqiidha sufuun aqaaqiichu. Biyya kanatti koo silkii tumte sanamaatu badhate. Nimma beeku. Waan hin beekneef. Nama tuqan immaa silaana fudhatanii deemu mucaafa. Babbaa koo? Silaa isa nu argita wayyoo silkii koo. Cabana kan cabna. Dhuguma silkii immoo. Maal godhre? Silkii koo saamsamkiidha silkii keessan isa biyya teeknoo seete. Ofii kennite. Hawaawii teeknoo seete. Ofii kennite kan waan godhe. Silkii waggaa afur na tajaajilee silkii saamsa. Duruma isa yoo sitti baasee inna hin naqiini gabaan naqiin duruma sin jedhe. Hin naqiini gabaan hin naqiini hin dandeessu sin jedhe. Dhaga'uu dide. Ani poolis xaabaa amma dhaqee koo jedheen kana baadhee xaamiyaan na qoodeen. Poolis xaabaa? Taada. Maal goota? Baddanii taada eessan jira adda eessan bulee. Hin amalakkata? Taada. Amalakkatachuu jechuudha. Dirqama. Dhala namaa gatee maal jedhe. Kana meedatti hin gatoo hin baadhee dhufe. Mana keessi deemtee amalakkatu? Yennaa. Silaayyuu. Amma garuu. Sammuu keessan garuu yaada. Bilbila kiyya sham bilbila kiyya. Kana maatoo namaatti godha teeknoo hawaawii. Amma dafqee illee lamaan yaa uttine gabaa kana baadheen sayyuu. Kiiloo 15 baadheen gabaa keessa nannaa oolu. Kiiloo 15? Taada.
Namni xiqqoo qabate nama deemu. Akka ijoollee maaltu si godhu maaltu si hanqaja keessa. Shimalli godha amma maal naa wayya. Ammaali? Kan bilbila kooka. Baay'ee furtanii. Birriidhuma kee keessaan baasee bitadha malee waan qanii tokko bullisti fakkaata. Anumaan baasii na bita. Anumaan gurgurii bita. Qalladee jedhe. Qallade. Kuma digdama sumarraan baase. Ammatti na qallade sitti qallade. Natti qallade gabaa keessatti. Kuma digdama sumarraa baase saamsangii malee hin bitadhu. Guddaay bakka. Bilbilichi ndaamo gaafa na tajaajileera yootii baay'ee. Amma boqochuun barbaada. Sammuun koo bakka ta'e akka natti wacci. Shakkii darbite. Uffata jijjiirraa. Maali cisee hin ta'u? Aki ciisi. Dafki foon irraa qaba. Aki qayyaradhu. Jira. Jira. Akka qayyaradhu uffata. Ana. Lanki bini. Silkiin bade jenneeti? Jira. Har'a kaayyoo ani gabaasi faana deemee piraankii si hojjecha. Deese caccabsee galishee gal silkii kana. Ugaa'e. Dee oduu. Waaqa silkii gomoo. Waggaa silkii afur hojjete moo? Ha? Qalladda qome kakunnaa sirreessi. Jira. 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 Ani koo kaayyoo. Lubunaatti fardeetti piraankii hojjetta? Piraankiidhaan malee qoy ani koy. Jiran baay'ee aare wayyoo. Jira. Jira. Fakkii amtar. Ani eeruma siruma mucaa baadhee manaa bahee piraankii si hojjechuuf gabaatti sirkaa badee Lubuna maraatti piraankii hojjettaare? Maaltu badee Piraankii amma jechuudha. mucaan nagaa an nagaa humtuun banne taaksiima garaagaraatiin galle malee maaltu maal ta'e? Ha? Akkasii akkas ta'e yaadda. Minaan ishee keessatti qalbii dhabee wayyoo. Niitiin koo mucaan koo hin badanii poolisaaf adeemee. Ituaan jira manatti hin galle ta'e maal goota qo'isuma. karaa adda addaa bal'isee yaade yeroo waa tokko hojjettu. Maaltu dhufaa yoo akkas godhe maal godha yaadamuun irra jira. Karuma tokko definii piraankii bicha ammaa hin. Namni akkatti yaadu bara. Saayid effeektii yaadu namni piraankii irratti bara. Silaa jira dhugaa dubbachuudhaaf jira hin aarin. Nanan tuqina. Dhaamte tara. Hin aarin maal na goota na dhaamte maali? Jira. Ishii amma piraankiidha jedhee miti. Harka nyaanni si dhaaneerra. Hadhiish piraankii jedhamni utuma naana dhabde maal goota ufte. Asa nama awwaarra dakko. Poolis dhaamati. Poolis dhaamati. Bakka piraankiidha. Dhaariin gandee akka aartitti immoo kaameeraan cufushi har'ama piraankii ishee har'a mataatti jabaattee jiraan hin didee lakkoolfuus hin didee haayis baayis jechaan jiru. Garuu dhugum piraankii akkanaa hin hojjetamu silaawu. Itoo damgifiitii fa'aa qabaatee damgifiitii mataarra ba'a aariidha yeroo san. Soori. Ayi daggame. Hin daggamamuun jedheen aariin bakka kottu hin araaran. Bakka ijoollee xiqqoo. Qajiraa hin didee ani garuu piraankii akkanaa hamma kanatti yaadee yeroo gabaa inni dhaqutti wajjin gabaa dhaqee gabaa ayyaanaa sobee waan kamuu bituu danda'ani jim jedheema malee nakka kullee aduu keessa baadhee deeme dhugaa waaqa ho'a kanaan jechuudha. Haa ta'u garuu jira naraaramnu. Didee bakka. Ciao. Booda waan inni na godhuun beeku. Kaameeraa keessaa baheen ilaala waan inni jedhu hundumaa. Jira maal ta'a? Jira. Hordoftootatti dubbadhu. Nagaan qabu. Deemsii deeme. Ciao. Bakka maama. Baabbishoon aare. Baaba.
Baba ya ada belangge odena nana ada magon. Agam ti alalti naga. Ndil. Kakune yulalti abdi. Magon. Ndil. Ndil. Jiran isma dhuguma areera bakka har'a. Ani beeku garuu piraangicha akkamitti akka araaramnu garuu si yaade keessan naa barreessa. Kun filsifinnaa koo ture anatu itti yaade waan akkasii. Siintu beeka gaa. Komantii keessan yaade keessan of sirreessuu yoo ta'es, of adabuu yoo ta'es, of reebuu yoo ta'es, of cabsuu yoo ta'es naa barreessa. Ani garuu piraangii kana akkanatti yaade jira afaan gabaa dhugaa waaqa an takkaa jira wajjin gabaa dhaqeen beeku. Duratti yeroo garaatti baadhu zim jedhee mandeddeemannaa sana. Kakuu baadhee garuu jiraan gabaa dhaqataanan tasa faanaan naqu. Maaliif waanuma bitee dhufuu danda'a ka waan bitamu hundumaa bitee dhufuu danda'a. Har'a garuu hoon jedhee suma piraangii gochuuf achi ga'ee deebi'ee galee piraangii dhisa gochuudhaaf jedhee baxaan tanaa dede hin aare. Ciao baqqaasin.